معلش. ما شكرا رما، ما شكرا ماما. حبيبي عفوا. إسا معلش إنجن شكرا ننجد أرتا أبتي بي. يو good. لك بربين أبتي نجلان باسني والله المكي. Hey blood, Rama, your blood, you going good? آمين 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 أبوليسكو. ما أسمع نمني دبي تربا أسمع نم نعم. ماما أسمع نمني دبي تربا. ماما نعم. عايزة اسمالي دمنا يشي. يا شيتين ديمنا. أنا دبتو يدوا فاني تناقبا مجان. Obboleessakii taasismaani fooloo namni 800 tun fooloo tolchaa fi isiniin jedhadhe barreessi mee lakkoofsa tokko barreessi abdii dhuguma obboleessakii yaa wallaahi warroonni lakkoofsa tokko barreessi abdullee wazalaraatti nama biraan jenne biraan Shut up you analyst. obboleessa garaa kee tan jiru ni torkin Itoophiyaa bakka kino deeme otan deemara gabbaanu baanu لا na harkisuu didee bir sila mujamaa ungataa oolasa ديما ديما waa dhungotti isa kaasee rabbi si yaa laaffisu saree kiyya شكرا shukran jedheesa maali firaa'oli ma peepsii dhugee miti peepsii dhugee ofitti guure wallaa peepsii keewwan biteessa hin gaddaasa hin gaddamu guyyaa lama dura wallaahi asuma ta'a miti No banana. Sí. Excuse mama. tiyaatolu uummata kiyya nagaara naa bulaa halkan gaarii gadi ba'uuf deemaa jiraala Hey Rama. Rama. This orange. si abarsiisu Orange. Orange. firaa'oli dhiisi peepsii Dungona basta se lo catti parte in bea fani. I no. I slept. deemtee bakka wallaahi Kiss me. Okay. hin olla waa xuxxuuxi kaaba xuxxuuxuu karatteetillee mada firaa'oli kiinoo dhufe Wow. kootu hin deeminii Rama, I like. Good. That's nice. Yeah. akkasii bakka nagaara naa bulaa wallaahi gabba'uuf deemaa jira hin seena hanganaan tura jedhee seenne wallaahi akkanumatti seene Why? abdii qabi meena jalaa yoo si yonnoo si harkise si harkisa kuma hin geenne fi wallaahi osoo kuma guute fi ol harkisa hin jiru sagaleen isaa tura ما جيت وانا في ما تقولي تبتبي إذا مالين بكم تو أقرأتين تو زلا لا يقرأ تتعزا ولا يوكان مالي
Waraana maal na beekanii miti amma Nama firoo meeqa laala? Idaa dhokkattee ta'in laayii irra ooltan laa ilaa illallah umu firooji. warri kun hundi Anaaf firoonni isin ummu firootii ummu firoodhaaf gad dhufanii warra ummu firootii galatoomaa bagatti dhuftanii baga daa'imni keenya keessatti kabajaniini. Thank you so much guys. baga itti dhuftanii dhina soqaa dhufanii. Wallahi rabbiin jaalala namaa isinii haa kennu. Maal isinii godharee waan godhu dhabame. Anaa olitti rabbiin isin haa jaalatu hunda keessaniiyyuu. Akkasitti irraa baasiif yaa wallaahi. Maashaallah. Bakka waliin agaan guyyaa gaarii. Yaa. Kuni maali kata uzbillah. Taa'i gadi isin nyaannu. Amin amin. Amin amin sin jedhu jiran amin aminii miti amin jedhaa jiran amin amin jedhaa irra guyyaan Friday dha. So yeah, I don't know bakka hojii gahee Kaameraa eeggadhu akkas gara galchine malee. min ችግር አለው fuula kiyya taaturraan saalfadhu garaa kiyya abshirin gara galchuu garuu Fuula osoo hin ta'in jechuun akka tasaa. yaa argu jiraan illeen wayaa hojii firraa qabaa ofitti garan galchuu. Thank you so much. Maali? Nina Sinilli eenyu guddaa keessaa ta'u. miti bar wanni refresh dha kama Akka akka guyyaa gaaf kaanii san tasaa gara galchitee. wallahi ayni Maali waan taatee bushii tana bushee tana. yaa wayita gara hojii deemu. Nagaan bakka Miti uffata seeftii uffatta waan ta'eef xiqqoo isii qabda namni akkasii understand isin godhu. Yaa sanumaaf baay'ee beeyta ogummaa hin qabnu. Nama bulu. Warri seenuu barbaadanii accept godhuu hin danda'u amma because my time is over right now guys. Ummu firoo mana banii fi waliin taphadhu ani baafadhee. Pero yoo mangini kaasoof taate achi deemte. Noonna barsiisa jira bira amma reefu kutaa lamatti tare amma sadaffarraa afuraffaa achi tarraan akka achi booda hin baradha. Sabboontuu shawaa ijoolleen seenuu barbaadan dhiifama because bakka hojii bakka balbala dalagaa gahee dhaabadha you know. Zeenisha bilbili booda okke Kuni baradoodha moo? cabbii beekta soogidda asal kispoorti isinii goonu ani roobee gadi afkee gurguratta kispoorti isii goonu. Bakka cufadhu irraa bareedduuti. Ommi feroo. Bal'aa ta'u. Deemaati taphadha isin achitti. Yallaacha. Seeni jedhiini. Yani poolisiitti dawalee hima jennaan afuura takka dubbannaa sijjeesna naan jana naannoyyuu jarri jara miti jarri jara abaarramaadha. Anaayyuu ajjeesan maqaa kiyyaan dhayinaati micootana gara gargaartaniin gargaara lubbuu micootanaa baraaraa eessa akka ishee godhan hin beeku hin gurguratan ta'e bakka godhan hin beeku naan jette. Haati ishii immoo kan adda walaa jirti ani shubaarni fi nama baare. Qoyinaan galchaa nama nu galchee taaptaa godhan ani amma nama isin amma laal namni us jettanii natti ergattan kuni rabbi sodaa anarraa deema. Warra ajandaa biraa natti haasa'uuf natti ergattan kun ani kanas siniin jedhee micoota na gargaaru warri dandeessan bichaan argadha. Namni micoota na gargaaru dandeessan bichaa. Namni na bukkee dhaabbattanii micoota na akka itti baatu natti himtan bichaa argadha. Namni kun maaliif natti ergattan? Sabboonta sallaa hin gargaartaati. Hin gargaartan isin. Ijoollee Dubaay hin fuyyeeraa jirtu qofa bichaan barbaadan. Kan micayyoota na gargaaruu danda'u qofa. Namni kun ajandaa biraa natti himachuu hin qabu gizee. Gizeen qabu amma micoota na lubbuu baraaruuf iyyuu fi qabna tana bicha tana jalaa hoobaa obboleettiin ishee jala jirti obboleettii micayoo jala jiraannaan kootu seen lakki obboleettii micayoo hin jirtu. Ijoollee Dubaay hin fuyyeeraa jirtan qofa isiniin jedheen namni biraa natti hin ergatina. Namni biraa hin ergatina gurra qabdan taanee hin ergatina namni biraa.